Akkam jirtu barattoota, maqaan koo Barsiisaa Taarraqanii Abdiisaan jedhama. Barnoota fiiziksiin karaa yuutuubii isin barsiisaa jira. Akkuma beekamu viidiyoo tokkoffaa yookaan immoo gaaffii intaraansii bara 2014 yookaan 2015 kan nuti hojjechaa jirru. Gaaffii lammaffaa irra geenyeerra jechuudha. Mee gaaffii lammaffaa kanan dubbisa. Let me read the question number 2. Which of the following pairs of vectors are collinear? Vektaroota cimdiidhaan armaan gaditti kennamanii jiran kana keessaati isa kamtu collinearidha. Collinear jechuun vektaroota laayinii yookaan sarara tokko irratti argamanii jechuudha. Yookaan the same line yookaan immoo opposite line ta'anii sarara tokko irratti argamu taanaan vektaroonni suni lamaan isaanii collinear jedhamu jechuudha. Kanaaf isaan kamiidha vektaroota cimdiin jiran keessaa kan collinear ta'e yookaan sarara tokko irratti kan argamu. Deebii kana deebisuu keenyaan fuula dura waan tokko beekuu qabna. If the angle theta between two vectors is 0 degree or 180 degree, then the two vectors are collinear. Vektoroonni lama collinearidha yookaan sarara tokko irratti argamu kan jechuu dandeenyu yoo kofni vektaroota sana lamaan gidduu jiru 0 degree yookaan immoo digirii 180 ta'ee randeebiyaa kofni vektaroota sana lamaan gidduu jiru 0 degree yookaan digirii 180 yoo ta'e vektoroonni lamaan isaanii collinear jedhamu. Kanaaf egaa amma nuti maal argachuu qabna jechuudha. Vektoroota cimdiidhaan kennaman kana dhandhee kofa gidduu isaanii jiru barbaaduudha jechuudha. Kofa gidduu isaanii jiru barbaanne yoo 0 digirii ni dhufa yookaan immoo digirii 180 ni dhufa ta'e collinear jedhamu jechuudha. Asumaan jalqaba irratti kan nuti beekuu qabnu vektarii isa jalqaba kenname kanaan vektar A jenna, isa itti aanuun immoo vektar B jenna jechuudha. Akkasitti moggaafanna. Jalqaba kana vektar A, isa itti aanu vektar B, akkuma kana B irra kan jiru inni jalqabaa vektar A yoo inni isa kana vektar B jenna. Akkuma kanaani caafi daarra kan jirus akkasitti bakka buufannee haa jalqabnu jechuudha. Eeshigaa akkuma amma reefuu isiniin jedhee kofa vektaroota cimdiin jiranii kanaa barbaaduudha jechuudha. Akkamittiin barbaadna kan jedhu immoo kunoo formulaan A dot B is equals to magnitude of A times magnitude of B cosine theta kan jedhu tokko formulaa kana beekna. Formulaa kanarraati theta kana yeroo formulaa derive goonu kunoo akkas dhufa. Theta is equals to asumarraan derive godha jechuudha. Cos theta yookaan theta is equals to cosine inverse of A dot B. Here square root of isa kanaa fi square root kana. Square root of ax square plus ay square jechuun maal jechuudha? Magnitude of A kunoo isa kana jechuudha. Magnitude of A akkamittiin argama? Square root of ax square plus ay square. Ax isa kamii, ay isa kami kan jedhus asumaan beekuu qabna. Yoo vektarii kanaan A jenneerra vektarii kanaan B jenneerra sila isinitti meera. Kanaafuu AX'n 2dha jechuudha asii. AY'n immoo -3dha jechuudha. Qubee A irra kan jiru. Vektarii warra A irra jiru keessa jechuudha. Vektar B irratti immoo BX'dha -4. BY'dha -16. Akkuma kanaan itti fufa jechuudha. Kanaafiti magnitude of A jechuun square root of ax square plus ay square. Magnitude of B jechuun immoo isuma akka sila isinitti mee B'n warra cimdii isa lammaffaa irra jirudha. Cimdiiwwan kennaman keessaa isa lammaffaan immoo B jenna isiniin jedheera. Magnitude of B immoo akkamittiin arganna formulaa isaa bx square plus by square. Square root jala galchine jechuudha. Haaluma kanaan thetaan kun egaa formulaan isaa isiniin jechuu barbaadetanii cosine inverse of A dot B divided by magnitude of A multiplied by magnitude of B jechuudha. Magnitude of B kunooti akkasittiin arganna jedheera. Magnitude of A kunoo akkasittiin arganna. Amma gaa formula armaan olitti derive ta'e kana fayyadamnee
kofa vektoroota cimdiin jiran kana gidduu jiru argachuudha jechuudha. Akkamittiin arganna isa jedhuuf immoo digirii 180 yookaan 0 digirii ta'uusaa akkamittiin beekna isa jedhuuf foormulaa kana fayyadamnee yeroo hojjennu cos inversiin keenya -1 dhufa yoo ta'e ilaa kunoo a dot b divided by magnitude of a multiplied by magnitude of b kana yeroo hojjennu yoo -1 dhufe yookaan immoo 1 yoo dhufe kofi gidduu isaan yoo -1 dhufe kofi gidduu isaanii jiru digirii 180. Yoo cos inversiin immoo 1 dhufe immoo kofi gidduu isaanii jiru 0 digiriidha. Digirii 180 yookaan 0 digirii yoo ta'e immoo vektoroonni sun lamaanii collinear jedhamu wenneerra. Kanaaf egaa mee dhannee qubee R isa jiru collinear moo miti kan jedhu foormulaa ammaan nannee barbaadna jechuudha. Qubee R kan jiru maal jedhaa 2 in the I direction -3 in J direction kun vektoreedha. And -4i -6j kun immoo vector b dha. Kofi gidduu isaanii jiru kun digirii 180 moo 0 digiriidha moo miti. Formula ani jedhe kana. Theta is equals to ishi theta is equals to cos inverse of a dot b divided by square magnitude of a times magnitude of b. A dot b barbaaduun dirqama jechuudha. Waan iddoo kana galu. Kuno a dot b akkamittiin arganna beektu foormulaa isaa warra a irra jiran waliin baay'ifna vector a fi vector b kiyaa 2 times -4 kuno -8 plus warra j irra jiran immoo -3 times -6 18. A dot b keenya -8 plus 18 meeqa dhufa 10. A dot b arganneerra jechuudha iddoo kana kan galu. Iddoo kana kan galu immoo magnitude of a dha. Kun immoo magnitude of b dha. Kanaaf magnitude of a argachuu qabnaa jechuudha. Foormulaa kanatti fayyadamne magnitude of a is equals to square root of ax square plus ay square. Ax square eudha n x in 2 square jechuun 4 plus ay square immoo a dha. -3 square jechuun immoo 9 jechuudha. Afurii da'uu sagalii meeqa arganna 13. Magnitude of n ruutii 13 jechuudha iddoo kana kan galu. Magnitude of b iddoo kana kan galu immoo inni immoo akkamittiin argama bx square plus by square square root jalatti jechuudha. Vector b isa kanaadha -4 square enna bx square jechuun negative 4 square yeroo goonu 16 arganna plus by square jechuun immoo eewudha -6 yookaan immoo negative 6 yeroo square goonu 36 arganna. 36 fi 16 yeroo walitti daanu 52 dhufa jechuudha. Magnitude of b square root 52 dha. Magnitude of n square root 13 dha. Square root 13 baay'isuu square root 52 meeqa arganna square root 676 arganna. A dot b meeqa jenneerra 10. Square root 676 ammoo meeqa dhufa 26. Kanaaf cos inverse is equals to a dot b 10. Magnitude of a times magnitude of b 26. Kunan yeroo 26 firru cos inverse keenya meeqa dhufe 0.38 dhufe. Collinear ta'uudhaaf immoo cos inverse yookaan -1 yookaan 1 dhufu qaba. Yoo -1 dhufe 180. Yoo 1 dhufe 0 degree. Amma gaa 1 is miti -1 is miti. Vektoroonni kun collinear miti not collinear. Bitta dabaru. Inni b jiru immoo vektoroonni suni I plus j and -i plus j kan jedhudha. Kun vektoreedha, kun vektor b dha. Akkuma sila wajjin a dot b arganna jalqaba as kan galu. A dot b jechuun warra a irra jiran tokko baay'isu negatiiva tokko kunoo negatiiva tokko ida'u jeerra kan jiran tokko baay'isu tokko negatiiva tokkoo fi pozitiiva tokko yeroo walitti daanu 0 dha. Iddoo kana kan galu eenyudha jechuudha 0. 0 immoo lakkoofsa barbaanneef yoo irree
zeeroodhuma argan. Kanaaf teettaan keenya gabaabaamatti utuu yeroo keenya hin gubin jechuudha. Theta is equals to cos inverse of A dot B divided by magnitude of A times magnitude of B yeroo jennu A dot B 0 eddii ta'e cos inverse keenya gabaabumatti meeqa jechuudha? 0 degree dha jechuudha. Ammas cos inverse tokko hin taane yookaan immoo negatiiva tokko hin taane kanaaf iyyuu vectoroonni kuni collinear miti jechuudha. Ammas I plus J fi minus I plus J collinear miti. Carra ka jiruudhaan akkas jedha 2I plus 3J and minus 4I plus 6J. Akkuma sila hojjechaa turre kan kanaas A dot B barbaanna. A dot B argachuudhaaf 2 baay'isuu negatiiva 4 kunoo negatiiva 8 ida'ii 3 baay'isi 6 18 negatiiva 18 negatiiva 8 fi 18 yeroo idaanu 10 A dot B keenya meeqa jechuudha? 10. Magnitude of A akkuma kana magnitude of B isuma sila hojjenne wajjin tokkuma innis yeroo magnitude of A formulaa kana fayyadamne hojjennu meeqa dhufa? Square root 13. Magnitude of B yeroo barbaannu immoo akkuma isa sila meeqa dhufa? 52 dhufa. Amma gaa theta is equals to cos inverse of iddoo A dot B kunoo 10 arganne 10tu seenaa iddoo magnitude of A times magnitude of B square root 13 baay'isu square root 52 square root 676 inni immoo meeqa yeroo square root jalaa ba'u 26 akkuma sila 10 irra 26 meeqa 0.38 cos inverse of 0.38 akkuma sila jennu cos inverse keenya tokko hin taane yookaan negatiiva tokko hin taane yoo tokko ta'eera ta'e silaa kofi gidduu isaanii jiru 0 degree utuu negatiiva tokko ta'eera ta'e immoo kofi gidduu isaanii jiru 180 kanaaf not collinear jennee bira dabarraa jechuudha. Daatta dabaru vectoroonni daarra jiran immoo 2i plus 3j and minus 4i minus 6j akkuma amala keenya A dot B isaanii haa barbaannu. A dot B jechuun 2 times minus 4 meeqa? Negatiiva 8 jeerra kan jiru 3 baay'isu negatiiva 6 negatiiva 18 negatiiva 8 fi negatiiva 18 yeroo walitti daan negatiiva 26 dhufa. Ilaa kun negatiiva 26 hin dogongorina. Kun negatiivatu biraa hafee yeroo barreeffamu dogongora. Negatiiva 26. Eeshi magnitude of n ammas waan jijjiirame hin jiru. Magnitude of A akkaataa itti barbaannu warruma silaa ax square root of ax square plus ay square 2 square 4 3 square 9 4 fi 9 13 magnitude of n root 13 magnitude of b barbaadu yoo isin jedhan immoo b x square minus 4 square plus b y square minus 6 square minus 4 square in 16 minus 6 square in 36 16 fi 36 immoo yeroo idaatu 52 therefore magnitude of a times magnitude of b ni square root 676 dhufa. Ish cos inverse keenya gaa jechuudha. A dot b kunoo negative 26 magnitude of a times magnitude of b 26 yeroo negative 26 jaafirtu cos inverse keenya minus 1 dhufee minus 1 dhufee jechuun immoo kofisuuni degree 180 kanaafi vectoroonni 2i plus 3j fi minus 4i minus 6j ni collinearidha jechuudha. Barattoota yoo gaaffiin isin rakkisu jiraate waan amma ibsaa ol irratti kun lakkoofsa bilbilaa kooti na gaafachuu dandeessu. Kun Taarraqany Abdiisaa kan jiru immoo telegiraamii kooti achinis na gaafachuu dandeessu. Kanaaf warri carraa kana argattanii kun isin qaqqabe hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Ofii keessanii immoo subscribe akka gootan isin gaafadhaa. Thank you very much.